Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota sagantaa fatwaa afaan Oromoo. Hayyama Rabbiitiin. Sagantaa fatwaa waa'ee soomanaa kutaa ja'affaadhaan walitti deebinee jirra. Gaafiin jalqabaa akkana jetti. Namni tokko na hamatte jedhee yoo na se'ate soomanni kiyya akkam tan jettu yoo taatu balballoomni gaafii tanaa. Intalli takka na hamatte naan jettee abbaa manaa isitti na himatte. Abbaan manaa kiyyallee maaliif isiidhaan akkanatti wal dhabdan naan jedhe. Aboo ani isiidhaanillee wal hin dhabne walitti nu araarsi yoo wal dhabiinsi jiraate jedheen. Yoo isiin sitti himattee jiraatte jedhee itti himnaan ani walitti isin araarsuu yeroo hin qabu naan jedhee akkasumaan soomni keenyallee dhufee akkasumatti dhufee nurra dabre. An soomanni kiyya akkam ta'a tan jettu yoo taatu deebisaan gaafii tanaa. Yoo ka'ati nama hin hamatin kanuma ati nama hin hamatin namni lafaa ka'ee akkasumaan kasi waswaase taate soomni kee nagaa qaba takkallee hin waswaasin. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Namni zakaatul fixrii hin baasin soomanni isaa akkami tan jettu yoo taatu balballoomni gaafii tanaa fixrii amata lamaa ani ofirraa hin baafne waan obboleessi kiyya narraa baase sehee ani ofirraa hin baafne amma maaltu narra jiraa tan jettu yoo taatu deebiin gaafii tanaa namni fixrii hin baasin soomni isaa hir'uudha jechuu dhaatu jira. Amata lamaan booda yaadatte kanallee baasi soomni kee siif haa guutamu. Ifirraa baasi soomni kee siif haa guutamu tan jettu yoo taatu abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Gaafiin itti aantu akkana jetti. Rahima wal dhabaniin yoo araaramuun dadhabame soomanni akkami tan jettu yoo taatu balballoomni gaafii tanaa obboleessa kiyya tokko waa xiqqoo irratti yeroo dheeraadhaaf wal dhabnee amma isallee argutti hin jiru. Ramadaanillee dhufee nu bira dabrutti jira. Isallee itti dhaquu hin danda'u dhiifama gaafachuudhaaf ramadaanni kiyya akkam ta'a tan jettu yoo taatu deebii gaafii tanaa. Ramadaanni kee siif taqabbalama inshaallah. Obboleessi kan kee yoo nama sirraa gaafatama ta'e ka itti gaafatama kan kee harkaa qabu ka ati amrii isaa didde taate dilii guddoo keessa jirta. Yoo obbolummaa qofaaf taate abballee ni qabda namni isarra guddalleen ni jiran taate wal dhabuma xiqqoodhaaf taate ati telefoonaanis taanan miseejiinis taanan dhiifama gaafadhu. Abbaan hukumii tanaa Sheek Alii Jimmaati. Sagantaa teenya tanarraa asumatti dhaamna. Haga sagantaa biraatiin hayyama Rabbiitiin walitti deebinutti nagaa fi tika Rabbiitiin jiraadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.